sababa gosummaatiin jireenya kiyya hunda dhabe fuulduree jireenya kiyyaa haadha manaa kiyyaa irra qaalii nama abbaa kiyyallee sababa gosummaatiin dhabe kana hundaaf sababa kan ta'e barsiisaa kiyya barsiisaa herregana barsiisu ani maqaan kiyya Hussein Jama qissaan kiyya kan eegale ana umrii waggaa 17 irraa eegale gaafan kutaa 9 fixee kutaa 10ffatti dabruudha qissaan kiyya kan eegale jalqaba guyyaa dura mana barumsaa seenuudha kutaa 10ffaatti jechuudha yeroo dhufnu akkuma nama tokko ani nama hedduu nama wajji wal barachuu jaalatu nama wajji taphachuu jaalatudha barattoota wajji wal barannee waliin taphanna akkasumaan barsiisonni illee nutti seenanii wal barree guyyaa jalqabaa waan ta'eef guyyaan irraa barnootuma nama wal baruu barsiisa wal baruu waan ta'eef wal barree usumaa jennu yeroon pireedin barsiisan herregaa seenu geesse dhufeeti barsiisan kun hogga dhufee jiru salaamtallee nuun hin jenne akkuma nama waan namni mana keessan jiratti ol seenee mirgaa bitaa isaa millatee chookii fudhatee gabatee irratti barreessuu eegale. Arraan tana barumsi keenya barumsa herregaatiin nuun jedhe. Mee isin keessaa namni herregaa itti cimina qabu kan akkasumallee gaaffii deebisuu danda'u nuun jedhe. Namu jalaa jedheeti ilaali. Hogga kana isin hundi nama barnoota herregaa jaalatu miti kam jedhee hayyeemmaan tana mee barumsa itti dhiifna warraan tana waluma baranna jedhee gattaa'e. Hogga kana ijoollee gaafachuu jammare. مكان خن كأنيو جامع جيني محمد آمدين جامع جين ونعم فيك يعني ما شاء الله عليك جيني أكسم من لي غربا إتيانوس قافتي مكان خن كأنيو جامع جنان عمر صالح جامع جين أبان خن كي صالح خا مزرعة دلقوسني جيني وأنا سنجايبو براتوتا أسكيسة يروحنا كيسة نتي جوليك أريا عند تكوتي عند ما تكويتشو براتون نخوني وأنا سنتعرف نمو قصة ولله ولا ما بينا عند ولله ولا بينا Hoggaa kana mucaa kanaanii abbaan hankee kamazraa dalagusan jennaan maashaallah abbaan hankee dhugatti dhiira namaati jabaa namaati salaamtaa naajiin jeen akkanumatti barattoota hunda isaaniitu gaggaafata yeroon tiyyan irra geesse hogga kana dhufee na gaafate ati yoo eenyu jaamtanaan jennaan Qusay Khalafin jaaman jee Khalafi abbaan hankee kan dallaala makiinaa saninaan jee jeen hogga kana kanan na laaleti natti khofle يعني خلفت كيس نتكيس وربادي ديجو نتخبل جالجي تمن اتديسيا أما أنتنا حالي ساخنا أنتاني حالو مخانان برسيسا سني والبرني يرون تيني رمتي خرا منانا مودة شفرة غندتي ديبيا يجودا نتيماتين تينيا نما أفوري أبا في هارتية أكسمالي أنا في أبولي سخية توكو خم مكاني سارياد يامو خنرات دلتي وقاس ديني نسا درسان أما ديبيا أبا خيه إيهو إيغالي abbaan kiyya hojii isarraa galgala keessa dadhabee dhufe hogga kana akkami yeroo nyaata nyaachuuf waliin gatteenyu ilma kiyya akkam jirta nagaa naan jee akkami barumsa kan kee arraan tana barsiisota wajji haalli wal barnoota keessanii kami jee na gaafate yaa abbaa kiyya hundi isaanii gaariidha barumsillee bareedaadhaan jee yoo ammoo tokko taate malee barsiisaa tokko taate malee barsiisaan tokko dhufeeti maqaa nama hundaatu na gaafate yeroo dhufee narra dhufee maqaa kiyya na gaafatu hoggan ani akkan gartee Qusay Khalaftuu timu abbaan kan kee akkasiitiin naan jee natti khofleen jee inni si beekaa hoggan an jeun eenyu maqaan isaa naan jee abbaan kiyya maqaan isaa Leysi Abdallah Jaamaan jee hogga kana abbaan kiyya a'uudhu billah maali kun yeroo hundaa'u anuma duuba deema anuma duukaa deema jee maali abbaa kiyya nagaa miti jeen gaafadhe hogga kana lakki ilma kiyya nagaya Huma rakko wanni takkilleen hamtuun hin jirtu ati wanni sirraa barbaadu barnoota kan keetiin jabaatee bakka guddoo geesse akka ganda keenya keessatti biyya sana keessatti mataa kiyyan ol qabdu barnootaan jabaa namaa taateetiin sirraa barbaadu barnoota kan kee malee waan biraa takkatti hin shaagalin naan jedhe hayyee abbaa kiyya jeetuman callisanillee ammaan tana bullee ganama gahe ganamni yeroo ga'u amma barumsaaf haarawaa kutaa 10ffaa haarawaa waan ta'eef hedduu gammadaatiin harama nama barumsaa deeme guyyaa san waan nama ajaa'ibu خران أكان زهما قبا يعني مخينات الدنجرة خران دفني دي مني مرة بروم سارة كوني والفاتا تقطع أخيرا تي يرو منا بروم سارة خزنا جايبو يرو سندي يرو برسيسن اتين هرغانو برسيسو خوني يرو إثاتن دفعني اللي هوغان دفعي جو كتابو مفودني أتش دي متين داركتير منا بروم سابرا داكي خطابنا خني برسيسا داركتير يني غافت hogga kan hayyee ilma kiyya rakkoon qabu naan jee maaliif taakhira taatennaan kharaatu kana zaamaa qaba saniif hagana taakhira ta'eeni kitaaba kiyya irraa fudhadhee gammachuudhaan kanuma barumsaa dhufe hoggan dhufee jiru
hulan dhadhae hoggan hundaa dhadha'u yeroo na lulaa dhadha'u hulaan irraa banee yaa mucaa dallaala makiinaa naan je'e akkanatti na laale hogganni naan jiru barsiisaa wanni tureef karaatu gartee zahman jiraa karaa deemuu dadhabeetin akkatti ture nan seenaan je'e laalaala anaatu barsiisa moosiif barsiisa dhagaddeebii naan je'e barsiisaa dhiifamaa nan seenaan je'eni lakkiin seentuu gaddeebii naan je'e akkasitti ganna deebise amma inni asumaa baroomsa isaatti fufe guyyaa san guyyaa nan irraanfanneedha dhimimmaan kiyyaatu narraa dhangala'e akka malee naare anaa gammachuudhaan nan baradha jee dhufe gammachuu tiyya san karatti narraa barsiisan sun adda mure akkasitti nammaan tana qalbiin na cabtee yeroo isaa innilleen fixatee du'aayin itti godhaa ture abaaraan ture achirraa kara manaa deebi'e hogga kana ammaan tana fuudheen ammallee abbaa kiyyatti hime yaa abbaa kiyya barsiisan har'aan tana barsiisan kaleesson akkana na godhen jeen لا حول ولا قوة إلا بالله مالي نمنخني مالي فكنتها يرو هندا أنو مدو خادي ما جيت أما اللي أبانك يدبتي دبناني سيا أباخية مالي ركون سي في برسيسا خون جديرتو مالي فكنا نتقول أتانجين يرو خنا والله يا المخي يومان جراني قرو نمنخن نما إف أرقو يعني نما بونو نما تفتو نما نمني إسامالي وانجرو اتهم فكاني أنا أنجي دوب أباخية يعني يو كستهلي سي في إسا يدورا كونتك هنجرتون جين هنجرتو يا علم خياتي بروم سمتي جبار ونانجي أنا سكسمتين جبار ده بروم سخيات تفوفي وأنا سنجايبو برسيسوني من بروم سهندي ساني تو هدونا فارسان هدونا جالتن يعني أنا نما هدو جماعتين تري بروم سخيرتي يرو هنداو فولدرا خيا بريتشو رافي تتافن أن هنجون إنجو قافتو كو سجنتا وهي تكافي جولي أكا إسان دراما هجن ويشول كوميدي غرغرا أكا هجنوف جولي فلان غري خيسا أنيلين ورا خنا وجا كم فيلم بربادي مالف جناني وان صدركان يوخاهو قفتين إرات جروف هيجو هوغا خنا جولي وجاني سنم فيلم إنما هاغا شنيتو فيلم نوتي أما فوني تربية تكاغوتو أكاتانو تيغورو قمنو يارو سغنتا سيرتا كانو تيغرسيسو قمنو براتشاتو ريجو حالا خنا براني أمان تانا غويان حفلا سني يوخا غويا ولتك أبامين سغنتا سنيجي يروغهو برسيسان كن خانسنا جايبو نمني وان خانا نبرسيسو برسيسا خانا اتقافة تمان كوميديا وكا كوميديا نتقون ولتك أبين برسيسا جو أكشنا سيامتي يا قصي ليفا ماتي أتي أران تنا جولي تنا وجي نما دورتي باتهم ملتو نانجي وان خان مالي برسيسا تربيتك غوتم برچابه مالي ركونتي ينا برتا هارواتو جرا خانا مان تنا دوفه أتي قفتي كنومتين سيخنا أمو نما دورتي هنباتو بكتن تيمو جاخنا أبوان انجي والله هدو قلبي نچبت يعني أنا قفتي فدچو نمبر بعد قفتي أرجع دولي غرو خانات تيجا هو دفجتشان تربيتك غوتو وان خانا برچاتو أرانا مهاراتكو في ديو غنينكو هدو نتدغان برسيسان كوني هدو نبيدو بيرا خوتي أكن أمبرون سوان جامول لي جبو نغودي أما أنت نبهم خنانين وياسن تمري نمو خرا من في ديبي أوغا خنان غلي أمات يتيم نانا كسنانجد يا قصي وان خنا باخن كيتيني منين انجد أبان كي أكاديمي غرتينا ما خنا وجوان براخي سيمبونف يو إني غافي سغافتي وباخن كي سغافت اللي حالو مغاري دان تمرجي ملي اتيهيني منين انجد هيي جيني تناني لنا كسي تباخي يوان براخي سوان غلچون بربان نفديسي أني أما أنتنا mana baromsaa kana kutaa kurnaffaa gaafan xumuru boodan amata lamaan hafe haaluma gaariin hin xumure kutaa 11ffaa fi 12ffaa jechuudha haaluma gaariin hin xumure leannoo barsiisan kun kutaa kurnaffaa qofa barsiisa malee 12 inni barsiisu waan ta'eef mana baromsaa keessatti ijumaa wal gara malee naaf barsiisan kun wanni walitti nufi tokkolleen hin jiru garuu waa'een isaa asitti hin dhaabbanne akkuma dhan kutaa 12 eebbifamee kutaa 12 baheeni obboleessa kiyyaama kutaa 10 gale وما قويا جلقبا نرتي تيتو بليس خيرت الليته أني قاف موسنو مالين جينو بليس خيار خنا قطا خرنفا قاف سينتو برسيسا كنا برسيسا هماتو جراتي حتى مقا أباخن كيدلين همين جي قرو قويا إني دفع جولي مقا قافته إسالي قافت شو رفجو وبليس خيار وان اندوران التيم يفصداتي صدر راخن كي رياض خلافين جامع جين وقا خنا وبليس خن كي را أما فورا فدني أتلين نتدفته جي obboleessa kiyya cal jeetuma bira dabre dhufee natti hime hoggan natti hime jo abbaa kiyyatti hin himinin jeeni dhiisi akkanumatti itti dhiisi abbatti hin himinin jeeni hayyeenaan jee innilleen akkasumatti itti dhiisi amma bifuma kanaan obboleessa kiyya obseetuma barnoota isaa itti fufee xumura kutaa kurnaffaadhaa gahan hogga kanaa qormaanni eegalame qormaata eegalame hunda keessatti obboleessa kiyya nama hedduu cimaati nama jabaa waan tureef qormaata hunda babbareedaa fiti
أما أنتنا قرو قرمات الرجاء أنا خيست أكمل صدركان إساق بوارد دبر اللي عندن دوي شو خرطا خد تكفتي هوجا خنا أرجو بلسق يهدو آره ديمي أباخي يتيمي أباخي أنا كان جي كانت تقرأ صدركان تيجي جبوته قرو بيخت أكسنا قول جي بوي تيمت أباخي أما أنتنا هوجا خنا أما نمني خوني خيسة خو كتير جرجي آره خي من بروم صادق دايركتير تيمي دايركتير توجه إنهمي جو دايركتير يامي أكنا جي تدبناني دوبا أما أنت مجاخنا نامي ليه جراجي إلو ليه سجلي لولات دبتي نمنو جنّا لك كيني ميتسين جن نجارو أباني سا ورقانا ما خنا لالو ميرجع كوان تي ورقا سام في ديجي أكاسيتي فودي في ديلا لأني وقالاني جن جا إفي فرق إفي تنوجتي وان تي فدو صدركاي سا جبوسه أكاسيت أبان خي يمال جن أتوانا كنا نقول فنان بيخا جارو حسبي الله ونعم الوكيل جن جايان خي يا ربي تي gaafa waan ammoo zulmii goote kana miidhaa ilma kiyyara geggeessite kana guyyaa qiyaamaa wal gaafanna jeeni ka'ee kara manaa biraa deebi'e abbaan kiyya. Obboleessa kiyya akka ittiin dhaga'amneef jecha sagantaa xiqqoo takka goone keeka tolchinee fi waa hedduu goone isa gammachiisuudhaaf jenne. Obboleessa kiyyaa filaa kanatti illee waan gammadeen qabu garuu natti boohaa ture. Hogga kana inni taa'e yaa qusee amma hoggaa takka guutuuf duuba deebi'eetiin deebisa. Kanaa jecha jee inni natti boonyaniin obboleessa kiyya kanan ta'in itti jabaadhu. Ati jabaadhutii bakka ga'uu qabdu gahi abbaa kan keeti faadhaa kan kee gammachiise malee kana ofirraa dhiisi nama gartee gosummaan mataa nyaatte kanan jeen. Hogga kana anaatu sii jiraan jeen waan inni si godhe irratti immoo anaatu sii jira irraan sii baasa jeen. Hogganan akkana joon obboleessa kiyya natti marame. Ani ammaan tana qabxii bareedduudhaan kutaa 12ffaa xumurullee bara kana yuunivarsiitii hin deemne akkanumatti hin bahe. Ammaan tana taa'etii yaaduu eegale. Namni kun maal nurraa barbaada rakkoon jiru maali? Yaani namni kun wanni inni gartee nallee akkas godhee obboleessa kiyyallee kan irratti hojjetu akkanumaan ka'eetii miti sababumaa jiraan jedhe. Amma sababni kun akka gaanama biraa hin argamne nan beeka abbaa kiyya biraa taate malee. Akkasittiin taa'ee itti yaadee deemee abbaa kiyyatti dhaqe. Abbaan kiyya yeroo san taa'ee buna dhugu jira. Dhufee bira hogganan gattaa'u qusee ikkam naan jedhe. Yaa abbaa kiyya nama guddadhe hogganan jehuuni hayyee yaa qusee nan beeka. Fuudhu barbaadda intala eenyu barbaadda naan jedhe. Akkas naan jennaan lakkiin jee yaabba. Ani gartee osoo fuudha hin taane ammaan tana nama guddatti na laaltatti akka nama guddatti na laaltatti jennaan akka nama guddatti hin salaala naan jedhe. Hayyee abbaa kiyya namni tokko akkanuma ka'ee gartee barsiisan kun miidhaa tana hunda osoo rakkoon nu idduun jiru nurratti hin geggeessu rakkoosii fi isa idduu irratti naa himin jeen. Hoggaa kana abbaan kiyya ifirraa dhiisii naan jee waa'ee nama kana lakkiin dhiisu yoo gartee akka nama guddatti na laaltu yoo guddaan mana kanaa hangafni mana kanaa ana ta'utti kana laaltu ta'e natti himinan dhufsiniin jee. Hogga kana abbaan kiyyaa akkana naan jedhe yaa qusee hayyee siif ni marakkoon qabu garuu waan kana bira dabartee waan takka balleessitee akka nan ganne hadaraa akka jabaattee nama kanatti hin dhiyaatin ati baroomsa kan kee malee ani kan sirraa barbaadu bakka guddaa akka geessuun barbaada nama kanaa wajjin dubbatini naan jedhe hayyee rakkoon qabu naa himiin jee akkasitti kana naan jedhe yaa qusee namni kun akka inni yaadutti nutiin kun naa fi namni kuni gosa takka garuu akka inni yaadutti waan an alarraa itti dhufee gosa isaaniitti galee saha malee waan gosa takka taani hin se'u. Sababuma kanaati malee wanni biraa takkittiin nu iddoon jirtu sababuma gosummaa akka inni itti yaadu saniif akkana godhata garuu ani gosuma isaaniiti nuti gosa takka anaan jedhe. Hogga kanaan ammaan tana achi abbaa kiyya biraa deemee wanni duraan narra kute sun guutuun sammuu dura na dhufe. Waan inni duraan ilma dallaalaa ji'eenatti qofle gaafan ana gosatii itti madhu wanni obboleessa kiyya godhu kun hundi na dura dhufe. Hogga kanaan akka malee aare. Aaree ammaan tana manni barumsaa banamee guyyaa afuraffaati amma guyyaan kun. Amma guyyaa afuraffaa kana fuudheetuman obboleessa kiyya mana barumsaa kana geesse. Amma hedduun aara qaba nama kanatti. Khalaas nama kana nin gaafadha jee murteesseetiin jira waan inni nurraa barbaadu nan gaafadha jee. Fuudheetuman makiinadhaan achi dhaqee obboleessa kiyya buusee obboleessa kiyya mana barumsaa seenee ani immoo huluma mana barumsaa kana duran bakka makiinaan isaa jiru tana makiinaatiyya akka inni hogga bahee jee deemuu hin dandeenyeef dura dhaabee taa'aa ture. Ganama dhufeen haga barnoonni mana barumsaa xumuramutti achuman ture. Ammaan tana barattoonni bahuu jammara. Yeroo barattoonni bahanii jaan kana barsiisonni bahanii inni illee bahe ammaan tana. Yeroo inni bahu useetuman taa'ee makiinaa keessan laala. Fuudhee makiinaa seene. Makiinaa isaa banatee seene iyyisiisuu jammare mana natti na duraa deem jee. Useetuman akkanumaan dhageenyitti taa'aa ture makiinaa keessa. Ammaan tana hogga dadhabee jiru makiinaa isaa banatee gabbu'ee natti dhufe aboo deem makiinaa deem naan jee. Inni nan beeyne haga ammattillee makiinaa alarraa teenya ta'uun beekuu nallee hin beeyne. Gizaaza yookaan daawwitii hin bananne waan ta'eef. Hogga kana nama inni deem jee natti achi as dhiyaannanii daawwitii kana gabbanee laale. Hoggan allaalu yaa gurbaa dallaalaa naan jee.
yaadu gurbaa dallaala makiinaa naan jedhe hogga kana waan kanan ta'een beeku ibiddumaatu natti qabate akka malee naare ani duraan nama kana haaluma gaarii wajjin dubbachuu deema maalu raaka barbaadu gaafuma faanitiin gaafachuu deema malee nama kana wajji wal dhabbiidhaaf yookaan wal loluudhaaf hin deemun ture inni akkas naan jennaan garuu sodaa wanni jaamu guutuun na keessaa bade ittuman gabboo hulaa deebanadhe waan isin dhibu namni kuni nama mataan isaa qoollee nama qallaa nama gabaabaa namaati humaa waan ittiin ifiraana qabullee hin danda'u humna qabaatee ifiraana dhoowwuun tole gabbu'eetiin qabee morma isaa qabee tumuu jammada lafaan dhahee tume Usmaan an tumuuti ijoolleen narratti dachaate ijoolleen barattootaatu narratti dachaate na laalti barsiisonnis oriyaa dhufe hogga kana darakteerri mana barumsaa maal keessaa goota boonaan jee naalloon inni naalloon laaleen nama kanan akka inni sirraa godhuudhaa dhufe hin jeen kabajaan qabdu naan jee natti dubbate barsiisaa kan keetti tumtaa naan jennaan barsiisaa miti kuni barsaa kiyya kamaaliin jee hogga kana ammaan tana irraachina oofanii fuulli isaa kun hundi dhiigan badee jira qaalicha kana dhiisee fuula isaa kana diimesseen jira hogga kana bakka kanaa dhufee hin beeku makiinuma mootummaatiin biratti arge makiina mootummaa dhufteetuma naan marsi akkasitti daayirikteerri mana barumsaa kun gurbaan kun adaban qabu barsiisaadha dhufeetuma fuudhaa deemanii jeen akkasitti fuudhanii mootummaan harka kiyyana hidhee fuudhanii naan deeman yeroo tanan hedduu gatti way osoon godhuu baadhe osoo waan abbaan kiyya jeessan dhagehe maaliin qaba abbaa kiyya ganeetiin jira waan inni itti dhaammate cabseetiin jira jee hedduun gadde hedduu rifadheen boohe ammaan tan fuudhanii mana hidhaadhaa nageessa hogga nageessanii jaan boodan amma xiqqootu tureeti abbaan kiyya dhufe abbaan kiyya hogga dhufee jiru akkatti na laale yaa abbaa kiyya dhiifama naa godhi sin ganee waan ati jettu bira dabree jee ani wanti jennaan seetuma akkatti na laalee natti dhiyaatee na khabale maa taatee miti akka malee na khabaleetuma deem fuudhaa deemanii na dura arguun barbaadu jee ka'anii naan dabran amma hogga fuudhanii naan deeman boodan namni qaadiin abbaan murtii kennu nama jaarsa namaati mootummarra yaani namni murtii kennu maaliif ilma kiyya waan akkanaa dalayda maaliif waan kana balleessi tanaan hogga inni kana naan jehu ani badii takkaa'uu hin qabu hin jeeni namni kun nama gosummaan guutte nama ta'utti hin laalle nama if qofa arguu fi nama hedduu miidhaa akkanaa nurraan ga'e kana na godhe obboleessa kiyyaas akkasa godhe jeetiin ittiin yaa ilma kiyya mee namni kun barsiisaa kan keetii duraa naan jennaanin naa barsiisaa kiyya barsiisaa kan keetiin je'iniin jee hayyee suuta ji'iiti na wajji haasee naan jee wanni ati goote kun waan fokkataadha waan hedduu hamaati mana barumsatti itti dhaqxee isa tumoo kan kee badaadha sirrii miti naan jee ammaan tana nama kana harka aangoon jirti malee ati waan takkallee himachuu hin dandeessu naan jee maaliif akkamitti miidhaa kan hunda nurra geggeessennaani mee hayyee yoo miidhaa tana nurra geggeessa keetu taate ragaa kennadhuun jee naan jee abbaan murtiidhaa kun hogga inni kana naan jehu amman asitti mataa kiyya qaqqabe waan hin kennadhuun dhabe na ajaa'ibee mataa kiyya gabbuuse rabbii tokkicha qofan jee ragaan kiyya ana kan ennaan lakkii ilma kiyya sin amana garuu akkatti hin taatu naan jee bifuma kanaan fuudhanii waggaa lama narratti murteessan amma hidhaa waggaa lama hogga narratti murteessan boodan mana hidhatti na darbanii abbaan kiyya yeroo isaan dura na hidhan irraa fuudhee nama kanatti dhaqee akka inni irra naa dabruuf kadhachaa ture itti boohaa ture kanumaa wajji kan inni itti boohu deem nama gosa teenyatti gale deemnurraa maadan irra sii dabraati jee inni itti qoosaa ture abbaa kiyyallee akkasittiin mataa isaa gaccabse bifuma kanaan ture ani waan mana hidhaa kana keessatti haala gaariin jiraadhuuf waggaa tokko alhamdulillah irra naaf dabranii waggaa tokko qofa hidhame waggaan tokkoon hidhaa keessa ture kana ummaan tiyyas dhuftee na dubbifti hogga na dubbifteetti na laalteetuma imimmaan buufti ni boossi anilleen hedduun dadhaba garaan if dadhaba akkasittiin boodara ummaa tiyyaa natti dhufin jeeni waggaa kiyya tokkoo kana fixadhee waggaa tokko irra naaf dabranii ammaan tana kara mana keenyaa deebi'e amma hoggan mana keenyatti deebi'u boodan ammaan tana maatiin tiyya kana naan jette abbaan kiyya yaa ilma kiyya hin aarin malee waraqaa yuunivarsiitii anteetii akka ati ganaa yuunivarsiitii barachuu hin dandeenye si kannanii jiranii maaliif na eeganii dadhaban waan ta'eef akkana ennaan amma ganaa abbaa kiyya hin aaru asii achi jijjiirama guddaa narratti gartan je'eetiin amma halkanii guyyaa kan teenyu hojjechuu jammare amma fiige abbaa kiyyaa kanaa wajji hujuma inni hojjetu sanatti makameetiin abbaa kiyyaa hojii akka malee gargaaree hojjechuu jammare warri gartee nurraa dhufee hojii kana nuti wajjin dalagu kuni akka malee na faarsan abbaa kan kee kuma xiqqaa fakkaata abbaa kan kee gaafa dardaraa fakkaata naan jaan maaliif hojii abbaan kee hojjechaa ture amma abbaan kee xiqqoo gaa nama guddaa ta'ee jira humna akka gaafa duraan qabu ani immoo bakka abbaa kiyyaa bu'eetiin hedduu tattaafachaa ture haaluma kanaan osoon hojjedhuutiin namni tokko abbaan qabeenyaa tokko natti dhufe yaa qusay ammaan tana ati
makiinaa anaatu bitaa ati immoo numaaf gurgurtaa maallaqa wal qixatti adda baana naan jedhe. Hayyee jeeni tinni taajeeni nama kanaa wajjin immoo hojjechuu jammare abbaa kiyyaa kana abbuma kiyyaa dhiise. Hogga kana amma maallaqallee argachuun jammare. Maallaqa akka malee argachuun jammaree ammaan tana jijjiiramuun jammare jireenya kiyya kana. Jalqaba durarratti maaliin godhee deemetiin maatii tiyya mana isaan keessa jiran keessaa baasee mana gaariitti galche. Hoggan mana gaariitti galchu mana kiraa keessa turanii jechuudha maatiin tiyya duraan nama miskiina waan turre. Manuma kiraa kana keessaa mana bareedaa tokkotti baase. Amma fuudheen amma hojjechuun jammare. Ammaan tana ani amma umriin tiyyaa hoggaa 23 taatee jirti. Gaafa kana amma ummaan tiyya kana naan jetti. Yaa ilma kiyya amma atillee nama guddaa taatee jirtaa khalaasitti fuudhuun qabanii fuutaa naan jetti. Itti qofleetiin ajaa'ibee ummaa ani amma fuudharra hin jiru ani nama nama ganaa hojjechuu barbaadu kanan jennaan noo fuudhuu qabdaa naan jetti. Hayyee rakkoon qabu nam fuudhaa takkan jaaladheen jeen tam jaalatte mee naan jettee ummaan tiyya gammada na dhaggeeffachuu jammarte. Hogga isiin akkana naan jettuun intala liksiisiin jaalachuu jammareen jee makiinaa liksiisii jamtu baanetiin. Isiin warra eessati maatiin isii maali gosti isii maali ittiin na gaafachuu jammarte. Isiin yaani dubartuma seetee jechuudha. Hogga isiin akkana naan jettu laa yaa ummaa liksiisii jechuun intala namaa osoo hin taane makiinaadhaan jeeni. Hogga kana laa amma na dhaggeeffadhu naan jette. Anaatu siif laala dubartii siif taatu karaan an jedhu deemi ni fuuta sittiin fuudha naan jette. Ummaati yeroo koon qabu efate jettee wanni tiyyatte hundinaaf taatiin jeen. Akkasitti ammaan tana ummaan tiyyaa naa laaltee intala takka garte. Hogga garteettu amma ummaan tiyyaa osoo nan bakka hojii jiru narratti bilbiltee dafii koottu naan jette. Ummaa xiqqoo hojittiin jira fixeetiin dhufan jeen. Lakkii hin turinii dafii ammuma koottu naan jette. Hogguma kana gurbaan tokko kan achi yeroo hundaa waa bibbita tokko dhufe. Dhufeetii makiinaa san bituudhaaf na gaggaafate. Makiinaa na gaafannaan gatii itti hime. Gatii an itti himnaan makiinaa tana lallaaleetuma na gaafata ammas gatii gabbuusi maal jee. Anammaan tana jarjararra hin jira fiifu. Amma fuudhetiin akhira gabbuusee aganaan bitadhu jennan akkana jennaani bakka biraa deemetiin laalee dhufaa naan jee. Ayyee deem jeenitiin amma hojii dhiisee ka'ee kara manaa dhaqe. Hogganaan mana dhaqu waan kanaan beeku akkuma nan akkatti mana ol seenetti diishii itti bananii ummaa tiyyaan abbaa kiyyaan obboleessa kiyya riyaadin hundi isaaniitu ni taphatan. Naa ajaa'iban maali yaa jarana maaltu maal ta'e maali namni tokko neelaan dubbatu taphachuu malee. Hogga kana fuudhetiin kaarabaa bakka inni irra jirurraa luqqise hoggana luqqisee inni callisee jiru namuu jaajjatanii amma yaa ilma kiyya barra intalan si argee naan jette ammaan tan aruusitti jedhan si argee barra naan jette. Hogga kana naan jettu hayyee akkasi amma natti himuu jammarte aruusitti kanatti si argi kana naan jette yennaan abbaa fi obboleessa kiyya kunillee dhufanii kanatti ta'anii akkanamii fi aruusitti tana na wajji fuudhuu deemutti ummaatii tana dhaggeeffatan. Laa umma laa barri yaaddu jira obboleessa kiyyaa jira abbaa kiyyaa jira khalaas hin ta'u asitti natti himin hin jeenanis. Asitti natti himin yoo asitti natti himte dhiisin jeen an dhiisennaani hayyee deemnuun mana biraa seenee sitti maanaan jette. Akkana jennaan abbaan kiyyaa fi riyaa amma sana duubarra deeman hogga kanan deebi'a maali isin na wajji fuutammoo jeen abbaan kiyyaa gowwaa barani abbaa keetii naan jee. Abbaa keetii boodullee numan argaa bar naan jee. Inni kanaan jennaan hayyee ta'ullee hin ta'u hin fedhu jeen. Akkasitti naafi ummaan ta'e jechi baanee amma ummaan tiyya natti himte miyyoo maqaan isii aayaa jedhamti. Miyyoon bareedduu kanaa tarifeensi isiidhaa dudara ciisuu bareedduu kanaa kana naan jette. Himanuma isii kanaan waan biraa takkanatti uumte jechuudha ummaan tiyya. Amma hogga kana khalaas hayyee ammaan tan akkam goonaa jennaan dhayxeetiin ilaaltaa shari'aadha jechuudha. Laalessa shari'aan laallataa. Qissaan kun obboleewwan kiyyoonni hubachuu qabdan qissaa biyya Arabaati. Biyya teenyaa miti akkasitti hubadha. Laalessa gartee shari'aan laaltaa san boodan yoo sii taate inshaallah wal fuutanii jette. Hayyee jennee ammaan tana abbaan intalaa nurra dawwalee nu yaame. Hogga kana manaa fi abbaan kiyya dhaynee hogga dhaynee jennu abbaa kiyyaa wajji teenyee abbaan intalaa na yaame mana seeni kottu naan jee mana tokkotti na yaame intalti natti dhufte. Hogga natti dhuftee jettu ani haduraan makiinaa gurguruu fi taan maal jechuu fi meeqa hagana gatiin je'eem waa'ee makiinaa himuu malee waa'ee dhalaata kan beene dhalaata kan dubbadheen beeku. Uuma dubbadhu wallaalee hogga intaloon dhuftee na bira teessu. Akkana jejjeen an cufa lilliqimsaan maqaan kee eenyu jeen gaafadhe. Aayaan jaamanaan jette. Wallaahi kunis jeetuman callise. Hogga kana natti kofalte akkasitti abbaan dhufee kootu jeenii isi yaame. Ammaan tana akkami wanni hafe jira naan jennaan lammaffaan waan deebisanii hin jennaan. Hogga kana abbaan kootu taa'e naan jenna teesse. Amma taateen jeejii kalaasanam. Akkasitti ammaan tana abbaanis kalaas intalarraa waan isin jettu hubanneet san boodan
وان انت لجت فبرن بودن اسنيف ديب نانو جينا في بانك يفوني خرمنا ديب اكاسيتي ابان انت لو يلا مو كانت هاي نوتي دولي اباه يدولي خلاص انت لين تاينا جدي ان شاء الله باتي جهبودن خطوبه يا قاو دفنيتي نكا ولتي غونا جين ني دفتني نكا ولتي غونا جين باتي جهبودن اوغا خنا هيي جنة غانا ما انت خلاص باتي جانتنا هجي اوليغا فيغي دلغوغا haga duraan caalaatti jabaadheen dalaguu itti fufee Usmaan bifa kanaan dalaguu baatiin Jaanson Usmaan tartiiba hoggara dhumattee ammaan tana abbaan nu yaame amma ni dhayne hogga dhayne no ammaan tana nikahaanu hidhanii gaammoo nikaa akka hidhaniin hin fudhadhu amma immoo jaartitii akka fedhetti hojjaasoon danda'a ammallee baatii afur nuu kennan baatii afur boodan ammallee deebi'ee isii tana fudhadhaa jechuudha amma aruuza nuu kennuudhaaf baatii afur nuu kennanii haga kan amma jaartitii waan ta'eef karaa shari'aati waan taateef akka aadatti gaa gande isaaniitti hafti malee akka shari'aatiin jaartitii waan ta'eef wajjaasoo jammare hedduun jaaladhe isii tana edaa wanni liksizii fi makiinaa qaqqaalee hundarra caalu akka jiru amma hubadhe amma hedduu wajjin haasofnaa isilleen akkana jaalatte sirritti akkan jaaladhe walii himne bifa kanaan wajjin deemuu jammare osuma amma bifuma kanaan osoo jirruutii jiini afran nuu qabanilleen dhumatee torbeen takka qofte hafti isii fuudhee mana kiyyatti galfachuudhaaf torbee qofaatu naafe guyyaa tokko osoo ni finan kara masjiidaa deemu jiru abbaan jaartitii yaa narratti bilbile yeroo narratti bilbilee jiru khaasun naaf hin tahu ittuman dhiisen kaasne salaateen masjiidaa bahee amma anis fuudhee irratti deebise ogana narratti bilbilee jiru salaamu alaykum akam jirta ilma kiyya nagaa keeti naan je nagaya alhamdulillah jeen ogga kana eessa jirta naan je asuma namma salaatee salaatarraa baheen jeen sin barbaadaa kootuu naan jee mana hayyee rakkoon qabu jeetin ka'ee mana itti dhaqe yeroon ammana dhaqee jiru efana salaamee salaamtaa waliin jennee ani gattaa'e boodan yaa ilma kiyya akam jirta ati nagaa keeti baga jiraatte waan ati gartee gooti akka ati mana hidhaa galteellee dhagaheetin jira yoo sirrallee dhagahuu baadhu dhagaheen ture atilleen gartee nama gaariidha nama gartee namni hundi argachuudhaaf gartee intala isaatiif hawwu nama gartee akka malee gaariitii fi ilmoo naamusa qabdu ilmoo kabaja qabdu ji'eetii haasoo akkanaa kana natti dummeesse ogga kanaani maali laata wooma jiruu jira ji'eetin shakkaa ture ogga kana akkas naan je yaa ilma kiyyaa ati silaa nama gaariidha garuu inni naan jennaan hayyee duuba ifakkan taate maali yaani rakkoo jira moo ji'eetin gaafadhe ana kan ennaanin akkuma karaa sirriitiin walitti dhufnetti karaa sirriitiin adda deemnaa naan je narri fadhe akka malee maal jechuudha jee gaafannaan yaa ilma kiyya isin gartee akka gosa teessan irraan tahin naafimanii jiranii akka isin gosa teessan irraa gosa isin gartee teenyettanii himattantan irraan tahin namni naa himee jira waan ta'eef ani yoo gartee ammaan tana intala tana siifin kenna kaje ullee taate warri gartee firaa'aalin obbolaan kiyyaahuu kanan hayyamanii saniifuu rabbi gartee isiniif haa laaffisu ati ilma gartee gaariidha turte garuu humaa godhuu hin dandeenye deemuu dandeessaa naan jedhe hogga kanan yaa ammi eenyu kana siin jee maaltu kana siin jee mee naaf himi jeen namarraan dhagahee naan jedhe akka malee naare silaa deebisaa irratti deebisuun hin danda'a garuu namni kun nama guddaadha akkasumallee ilmoo isaa fuudheef jalaa waan hin qabuuf xiqqoo na qaanfachiise waan hin jiru wallaahi wanni inni amma naan jechaa jiru tuni waan hin itti gartee silaa mana hidhaa seene kan itti gartee waa hunda hattaa barnoota kiyyallee itti dhabeedha osumaa keessa kiyya nama daawuun callisuu filadhee callise hogga kana jaartin tiyyaate manaa kiyya aayaan hulaa bantee nutti ol seente abbaa ani nin fedhaa akka fedhellee ta'u yoo waan fedhes tahee ani nin fedhaa nan barbaadaa jaarsa kiyya isa ani jaartii isaati abadan addanuun baastan jetteen hogga kana usiitii bahi mana deemi asii bahi jeeni hogga kana cal jettee haatee gabbaate achii gabbaatee iyyuu eegalte ani nin barbaadaa abadan qusee malee nama biraan heerumu inni abbaa mana kiyyaati ani haadha mana isaati yoo isin isan dhoowwattan abadan nin du'aa khalaas anillee waan godheef irratti godha malee ifin dhiisu jettee lolte akka malee achi iyyaa lallabaa jirti gabbaheeti dhaqee kabale hogga inni kabalu silaa jaartitiyya garaanis nan danda'u haa ta'u garuu gaa akkaaf akka maleetti illee inni abbaa isiiti waan ta'eef waan hin godhun qabu cal je'eetuman ka'ee bahee
hogganan bahu kana aayaan na jala deemte yaa qosee na dhiifteen deemin na dhiiftee na biraan deemin akkamin na dhiiftee deemta na dhiiftee na biraan deemin jettee na jala iyyiti hogga kana umaa godhuu hin dandeenye ka'eetiin ifirraa ka'ee biraa bahee deeme dhaqeetiin ammaan tana akkuman dhaqetti osoo hin taa'in DNA'n waan gartee dhiiga namaa gosatan teetii fi ati eenyu akka taate gosti teessan eessarraa akka taate waan ifa baaftuuf deemee osoo namuttuun dubbatin DNA dhaqee laale waraqaa fudhadheetiin deebi'ee abbaa kiyyatti dhufee abbaa kiyyatti waan kana hime abbaan kiyyas akka malee aare ammaan tana gaa dubbiin bakka nuti gartee eenyullee dabartee khaanee ammaan tana naaf abbaan kiyyaa damiina gosa teenyaa bira deemne damiina gosa teenyaa bira dhaynee waan kana itti hime abbaan kiyya akkana rakkoo kanaatu jira tanaatu kana nu godhaa jira gartee nama gartee maqaan isaa Ustaaz Leeysi jedhamu ilma kiyya gartee bifa kanaan tana durallee akkanatti kana nu godhaa ture ammallee nu jalaan hafne nu jala deeme ganda gartee mucaa ilma kiyya kan gartee intalaaf niqaa walii goonee fuudhuudhaaf xiqqoo malee humaan hafin torbeen takka qoftee hafteef kana abbatti dhaqee isaan kun gartee gosa teenyaa miti nutti galanii galtuudha jechuudhaan akkasitti akka ilmi kiyyaa intala gartee fuudhu deemu khasaare waa meeqa itti baase khasaare isaatu godhee jee itti hime abbaan kiyya hogga kana damiinni gosa akkana jeen kuni abadan tahuu hin qabu kuni tahus hin danda'u ati nurraahi nuti sirraahi keenya eenyunuu tahee jecha tokko sirra dubbachuu hin danda'u abbaan fedhee huu tahee waan takkasin jechuu hin danda'u ati keenya je'eenii kasitti wajjin dubbannee khaanee biraa deebine hogga deebinee jennu anaa fi abbaan kiyya ammaan tana fuunee deemnee mana abbaa jaartii tiyyaa yookaan mana aayaafa dhayne amma yeroo dhaynu seenaa je'eetii abbaan aayaa abbaan haadha manaa kiyyaa nu teessise amma ni teenye hogga kana ati gartee waan guddaa maqaa nuti hin qabne namarraa dhageesse gurra alaa warra alaati kennite waan akkasii nuun jette garuu hoodha kuni damiina keenya wajji dubbadhu jeeni abbaan kiyyaa damiina irratti bilbilee damiina bira dhaynee biraa dhufne san irratti hogga irratti bilbilee jiru wajjiin haasawanii yeroo dheeraa wajjiin haasawee fuulli isaa jijjiirame abbaa haadha manaa kiyyaa kana fuulli isaa jijjiiramee qaqqaanfachaa wallaahi dhiifama anaatu isinitti balleesse jechuu eegale hogga kana ammaan tana maalitti na ajajjan jeen abbaa kiyyaan maalitti na ajajjan jennaan abbaan kiyya wanni itti sin ajajnu ta biraan jiru intaltii ilmaa fi ilmilleen intalaa fi kan nuti barbaannu kanumaa jeen hogga kana wallaahi abshir rakkoo takkalleen qabu umaa mataa kiyya gubbaa ammaan tana torbuma tana keessa akka fuudhu jeen hogga inni kana je'uun ani ol ka'ee akkasin jeen yaa adeeroo yaa ammii kiyyaa intalti tante intala namni argachuu hin dandeenye tan akkaan bareedduu fi akkasumallee amala gaarii qabdu garuu namni tokko gaafa fuudhaaf ka'e intala qofa osoo hin taane ganda san hundallee akka nama wajji fuudhutiin jeen maaliif jennaan intala kaleessa osoo wal jaalannee jirruuti osoo gartee haadha manaa kiyyaa taatee jirtu alaa gurra nama biraati laatte aduuti ya dhageesse akkas jettee na dhowwatte intalti tantee nama gaariidha nama argachuullee hin danda'u miti nama akkasillee argadhu garuu intalti tantee siif haa teessu kabajni keenyallee nuuf haa taa'uun je'e hogga kana naaf abbaan kiyya kaanee biraa deema abbaan kiyya hoggaa gabbaanee jennu dhufee mataa keessa na dhungate yaa ilma kiyya ati akka intala tana hedduu jaalattu hin beeka garuu akka ati kabaja tiyya bakka hin taanetti hin darbine argeetin jira ulfaadhu hedduu galatoom yaa ilma kiyya na gammachiiste naan jedhe amma bifuma kanaan osoo jirruuti gaaf tokko sagantaa takka gosa teenya keessatti qopheessan sagantaa guddoo wayii qopheessan sagantaa tanarratti abbaa kiyyallee yaaman wayi silaa osoo gaafas yaa'uu baannee maal qabna sagantaa saniif sagantaan sun sagantaa yeroo duraa gammachuun baane gaddaa fi waan hamaa dhangalleedha osoo deemuu baanne osoo jechuun amala sheexana irraa tahuu baatee sila osoo gaafas deemuu baannee maal qabna maaliif jennaan san dura abbaan kiyya bakkuma takka sagantaa garagaraa hoggaa gosti qabdu inuma hin dhaqu maaliif jennaan inni namarraa kophaa baheetti jiraachuu barbaada namni
أستاذ يوخا برسيسا ليثي جامخوني bakka hundatti waan maqaa isaa balleessuuf waan maqaa isaa xiqqeessuu barbaaduuf inni waan gartee namaa wajji wal loluu hin barbaanneef yeroo hundaa'uu kophaa isaa jiraata abbaan kiyya kun hin dhaqu bakka akkasii garuu guyyaa san wanni rabbiin jedhe hin ooltu akkasitti uffata uffannee tottolfannee haala bareedaadhaan anaa fi obboleessa kiyya fuudhee abbaan kiyya bakka san dhayne sagantaa gosaa san dhayne yeroo bakka gosti walitti qabamnu san dhaynu namuu ol ka'eetii nu simatee nu dubbisanii damiinnotiin gurguddoon akkasuma damiinni nuti gaafa kaan bira dhaynilleen ol ka'ee beekaa itti agarsiisuudhaaf maaliif jennaan leeysi kun ajjira barsiisaan leeysi kun ajjira isatti agarsiisuudhaaf akka nuti gosa isaaniirraa taane ol ka'anii sirritti nu simatanii sirritti nu dubbisanii waliin teenye amma waliin teenyee sagantaan xumuramtee nyaatas nyaannee waa hunda ifa xumurre boodan gabbaani hogga nuti gabbaanu fuuldura keenya leeysi kanaatu ajjata fuuldura keenya isaatu gabbee ajjata maal jeen hogga abbaa kiyya argu yaa dallaalticha makiina maaltu as fide jeen abbaan kiyya akkatti ilaaletuma itti dhiise ati bar dallaala makiinaa kan galtuu gosa teenyetti galteedha bara je'eeni ammallee deebi'ee jecha hamaa tokko je'eeni akka malee abbaa kiyyatti dogongora dalage hogganni jecha hamaa kana je'uun ittiin fiige hogganan itti fiigu abbaan kiyya harkaan na qabe dhaabbadhu osoon ana jiru ati ittiin sosso'in inaan jedhe ani abbaa kiyya guyyuma saniin isaa haala loluu fi akka inni jabaa ta'e yani nama hamaa ta'e arge dhaqeetuma barsiisaa kana ni kabalee miti kabale akka malee yeroo inni kabalee jiru namni kuni harkaan harakaatu tokkollee osoo hin godhin ka'ee fiigee makiinaa seene makiinaa isaa seenee makiinaa keessaa waa fudhate makiinaa keessaa wanni inni fudhate qawweedha yookaan rasaasa yeroo kana makiinaa keessaa hogga qawwee fudhatee dhahu abbaa kiyya dhahe abbaa kiyya lafa dhahe akka malee rifadhe wuma je'uu fi waan ta'u sina wallaale abbaa kiyya dhiini qaama isaa kana guutuu balleesse obboleessa kiyya riyaadni gaggabe achumatti kufe ummanni achi keessa jiru sagantaa isa irra jiru guutuun nutti gayyaa'e hogga kana inni makiinaa fi kaafatee ka'ee fiige abbaa kiyya gamanan qaba olin qaba achin qaba yaa khalaf yaa abbaa kiyya natti dubbadhu abbaa kiyya nan dhageessu natti dubbadhu abbaa koo hin jeen garuu kanatti dubbatuudhaa hin jiru abbaan kiyya akkasitti qaamni isaa guutuun dhiiga tahee osoo jiruuti akkasitti makiinan shurxaatii fi warri reeffa fuudhu dhufan abbaa kiyya akkasitti hogga fuudhanii jaan abbaan kiyya du'ee jira eessatti ba'aa miti isallee fuutee mootummaan qabe mana murtii fidanii waggaa 5 fi samboodan akka isa ajjeesan murteessan akka inni du'u irratti murteessan waggaa kananan dhaqee abbaa kiyya qabrii isarra dhaqee awwaalladhe abbaa kiyya awwaaleen waan onneeti yakkasin na jabeessan beeku ummata wajjin abbaa kiyya awwaallee irra dhaabbadheen akkas jeen yaa ummatoo jeen hundi keessanuu dhagahan jeen namni eefa nuti asii galle dhufee irra dabraa fi yookaan kana tahaa je'ee bilbilaanis taatu qaamanis taatu dhufee if dararuu barbaade if rakkisuu barbaade dhufee haa if rakkisu garuu hayni abbaa kiyyaa haga bahutti abadan akkanan irran dabarreef beekaa if hin rakkisinaan jeen garuu hayni abbaa kiyyaa haga bahutti abadan akkanan irran dabarreef beekaa if hin rakkisinaan jeen haani adda galle nama hedduun natti dawwale damiinotii gurguddoo garagaraa hedduutu natti dawwale akkasumallee abbootiin qabeenyaa hedduutu natti dawwale akkasumallee mootummarraa yookaan warri gartee khayrii dalagu hedduutu natti bilbile sheekan akkan gartee ani dhiiga abbaa kiyyaa kan irra taree nama kana akka inni hin duune hambisuuf jecha garuu kuni abadan hin tahu hayni abbaa kiyyaa bahu malee akkatti hin hafu nan dite gaaf tokko manguddichi tokko nama guddaadha natti dhufe na bira taa'ee yaa ilma kiyya
ati gartee haqa abbaa kan keetii silaa haqa abbaa keetii akka ati irra dabruuf hin feene nan beeka garuu haa ta'uuti leeysi kun haati isaa ilma tokkicha kana qofa qabdi yaa ilma kiyya irra dabriif rabbiin gartee abbaa kan keetillee irra dabraa yaa ilma kiyya irra dabriif naan jee hedduu na kadhate nama jabaa namaati akkas hin jeen yaa adeeroo yoonin kan irra dabruuf taates rabbiin gartee irra nuuf dabra waa hunda yoo kan gartee mataan isaa muramus taate shari'aa rabbiitu hojjete wanni baden jiru garuu amma humaa siin hin jiru gaafa guyyaan gahe laallaan je'een kennaa hedduutu nuu dhufe maallaqa gurguddaa hedduun nuu dhufe waan garagaraa hedduu nuu kennan garuu wallaahi wanni isaan fidan sun hundi dhiiga abbaa kiyyaa bituu hin danda'u na biratti abbaan kiyya qaalidha rakkoo keessa jiraatee na guddise osoo takkaanatti hin boqatin namni gosummaan guutte namni gosaan guutame abbaa kiyya nyaate akka malee rakkachaa turre bifuma kanaan osoo jirruuti maatiin teenya hundi akkuma waan baddeeti haati tiyya obboleessa kiyya anis jireenya waan jaamu waggaa 5 guutuu jireenya waan jaamu agarreen beeynu hedduu rakkachaa turre bifuma kanaan osoo jirruuti waggaan 5 sun xumurame amma guyyaan gahee dirree irratti mataa irraa muran irra dhayne anaa fi obboleessa kiyya harka wal qabanne dhaabbanna manguddichi gaafa kaannatti dhufe sun na bira ajjatee yaa ilma kiyya irra dabriif haadha isaa gammachiisi irra dabriif rabbiin irra isiniif dabraa irra dabrii jeena kadhata amma akkatti ilaaleetiin akkas jeen yaa adeeroo yooni fen ka isa kanaa irra dabru taate gosummaan bakkuma ifitti hafti gosummaan tun hin baddu yoo ammoo inni mataan isaa irraa murame gosummaan isaa wajji mataan irraa muramtee duuti saniifuu shari'aan rabbii haa dalaydu haa hojjettu hin jeen hogga kana fuudhanii mataa isaa irraa muran alhamdulillah guyyaa kanan gammadi'an akka maleen gammadi hoggaa 5 abbaa kiyya biraa dhabe keessa guyyaa inni mataan isaa irraa muramu namni hundi imaamaa ifitti mareeti gadda garuu anaa fi obboleessa kiyya hedduu takka gammanne bifa kanaan hayni abbaa kiyyaa naaf bahe ammaan tana ani alhamdulillah abbaa ilmaan 5ti eenyu fuuteechuun keessanillee hin oolamu aayaa isi abbaan gaafa duraa gandummaadhaaf jecha gosummaadhaaf jecha na dhoowwate deebi'ee ni fuutanaan je tanin anillee dide sanin deebi'ee fuudhe maaliif jennaan waggaa 5 kana haga abbaan kiyya du'e hedduu na gargaarte hedduu na bira dhaabbatte duraanuu ni kaa walirraa qabnaa hin hiikne waan ta'eef waggaa ani yeroo tana umriin tiyya waggaa 28-29 keessan jira waggaa 5 guutuu anaaf jettee na eeyti anaa wajji rakkatti anaa wajji cinqamti akkasittiin anilleen kara biraan deemne isuma fuudhe amma kunoo alhamdulillah rabbiif galanni haa gahu haadha manaa kiyyaa wajjiinis haala gaariidhaan jiruu bareedduu jiraachaa jira isaan kiyyaa yookaan seenan tiyya asirratti goolabama